akkam jirtu nagaan bakka jirtanitti hunduma keessaniif haa ta'u. Kun miidiyaa keessan chaanalii Odaa Akaadaamiiti. Egaa akkuma beekamu Odaa Akaadaamiin afaan Oromoodhaan barsiisuudhaan egaa adda durummaa gaarii akka qabu hundumti keessan ragaadha. Guyyaa har'aa garuu namoota biyya keessaa fi biyya alaa jirtan quuqama afaan Oromoo kan qabdan, afaan keessan barachuu kan barbaaddan oduu gammachiisaa isiniif qabannee dhiyaanneerra jechuudha. Egaa akkuma beekamu afaan keenya afaan saba guddaati. Afaan Oromoon afaan bakka garaagaraa keessatti dubbatamudha. Godinaalee Oromiyaa keessatti argaman qofa keessatti osoo hin taane naannolee Itoophiyaa keessatti argaman garaagaraa keessatti afaan dubbatamudha. Biyyoota Afrikaa kanneen akka Jibuutii, Keeniyaa fa'aa dabalatee bakkoota garaagaraatti kan dubbatamudha. Akkasumas biyyoota Awurooppaa garaagaraa keessatti kan dubbatamudha jechuudha. Afaan keenya afaan saba guddaa ta'uunsaa kan wal nama gaafachiisu miti. Garuu keessumaa yeroo kana keessa dhaloonni yeroo kana jiru garuu afaan isaa kana afaan dadhabbii guddaa keessa taree akkasumas immoo wareegamni guddaan irratti taasifamaa, namoonni garaagaraa irratti wareegamaa afaan Oromoo afaan abbaa isaa kana garuu dhaloonni ammaa sirriitti beekaa isa jedhuuf egaa wanta baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha. Karaa irratti daandii yeroo deemtan agartanitti yoo ta'e biiroo mootummaa keessatti karaa irra gaafa dabartan taappeellaawwan garaagaraa hojjetaman baay'een isaanii barreeffama afaan Oromoo utuu hin taane barreeffama afaan biraa kan fakkaatan yookaan immoo seerluga afaan Oromoo irraa kan mittiqee fi baay'ee amma nama qaanessuu ga'utti rakkinaawwan gurguddaa garaagaraa afaan kana irratti raawwataman ni argina jechuudha. Inni kun garuu akkamittiin sirrachuu danda'a isa jedhuudhaa fi barachuudhaan jechuudha. Kana booda namni tokko gadi taa'ee yoo barate akkasumas seerlugni afaan Oromoo akkamittidha? Akkamittiin barreessa? Qubeen guddaan gidduutti barreeffamuu danda'a moo jalqaba irratti barra? Xalayaan gaafa barreeffamu isarratti jalqaba. Bakka kamirratti immoo gola bargachuu qaba. Mallattoowwan afaan Oromoo keessatti argaman garaagaraa mallattoo waraabbii haa ta'u, mallattoo raajeffannoo haa ta'u, mallattoo gaaffii haa ta'u, tuqaa haa ta'u, tuqlamii haa ta'u, iddee kamitti fayyadamna kan jedhu sirriitti gadi fageenyaan gara fuulduraatti barumsaa walitti fufaadhaan walii wajjiniin waa'ee afaan keenyaa introduction irraa kaafne sirriitti gadi fageenyaan akka isin barattaniidhaaf sirriitti irratti qophaa'uudhaan akka namoota hundumaaf ta'utti Odaa Akaadaamiidhaan asuma irratti qabannee isiniif dhiyaachaa jirra jechuudha. Jalqaba garuu humna akka nuuf ta'uudhaaf ammumarraa kaaseeyyuu namoonni Odaa Akaadaamiidhaaf haaraa taatanii bakka subscribe jettu cuqaasuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Akkasumas immoo viidiyoon kun namoota garaagaraa namoota afaan Oromoo seeraan barachuu barbaadan barattoota ta'uu danda'a, hojjettoota ta'uu danda'a, namoota biyya keessa jiran, namoota biyya alaa jiran ta'uu danda'a. Sheer waliif gochuudhaan guyyoota fuula keenya dura jiran irraa kaasee notifiikeeshinii isaa banuu qabdu. Yeroon viidiyoo tokko upload goonu viidiyoon sun ariifatee isin bira dhaqqabuudhaaf yeroo yerootti sirriitti gadi teessanii akka isin barattaniidhaaf quuqama Oromummaa guddaa kan of keessaa qabu wanta kana qabannee dhiyaachaa jirra jechuudha. Asuma irratti wanti isin beekuu qabdan namni baay'een afaan Oromoo kana beeka jedha. Especially barsiisota dabalatee daree keessatti yeroo barsiisan haa ta'u, bakkeetti yeroo xalayaa garaagaraa barreessan haa ta'u, sooshaal miidiyaa isaanii irratti yeroo barreeffamoota garaagaraa maxxansa garaagaraa irratti haa ta'u, bakka hedduutti hubannoo guddaadhaan ilaaltanitti yoo ta'e afaan Oromoo even bakka kamitti jabaataa, bakka kamitti immoo laafaa, bakka kamitti immoo dheerataa, hudhaan bakka kamitti gala kan jedhu yeroo baay'ee namoonni baay'een kana irratti dogoggora hamaadhaa fi qaanessaa ta'e uumu jechuudha. Kana booda sirriitti viidiyoo kana gara fuulduraatti ilaalaa hin deemtu yoo ta'e yookaan immoo afaan keessan barachuun isin qaanessu yoo ta'e afaan keessan barachuudhaaf quuqama gaarii qabdu yoo ta'e Odaan Akaadaamiin kunoo ani isiniif jira jechaa jira. Isa kanaaf namoota biraadhaaf sheer gochuun akkuma jirutti ta'eetu jiru garuu ofii keessaniif sirriitti xiyyeeffannoo olaanaadhaan jijjiiramaa guddaa ofii keessan irratti argaa akka isin deemtan abdii guddaan qaba.
Jijjiiramni kunis maalidha? Keessumaa sooshaal miidiyaa keessan irratti maxxansa garaagaraa gaafa maxxansatan gargaarsa nama tokko malee ofii keessanii barreeffama hawwataa ta'edhaa fi barreeffama fudhatamummaa qabu barreeffama seerluga afaan Oromoo eegee fayyadamtanii barreessuu danda'uu ni dandeessu jechuudha. Akkasumas hojiiwwan garaagaraa xalayaa garaagaraa barreessuu ta'uu danda'a. Iyyata garaagaraa waajjira mootummaarraa barreessuu ta'uu danda'a. Maxxansa beeksisaa yookaan immoo kan mana nyaataatiif ta'u, kan mana dhugaatiitiif ta'u, kan dhimma dhuunfaatiif ta'u garaagaraa daandii irratti hojjechiifachuudhaan ta'uu danda'a. Wantoota kanaaf egaa baay'ee mammoor akka isin qophaa'oo taataniidhaaf iban darbitanii nama biraa akka gargaartan isin godha waan ta'eedhaaf baay'ee barumsaa isin gargaaruu danda'udha jechuudha. Akkuma hundi keessan iyyuu beektanii rakkinni kun kan inni jiru akkuma sila kaasee namoota 2, namoota 3, namoota 4 bira utuu hin taane even namoota afaan Oromoo barsiifne jedhanii rakkoon kun yeroo inni itti mudatu ni argina. Namoota barataniiru jedhaman biiroo mootummaa keessaa hojjetanii rakkinni afaan Oromoo irratti daba hojjechuu yeroo itti gaggeeffamu ni argina. Kun garuu dhaloota qubee kanaan hafuu danda'uutti isa irra jiraate jechuudha. Sababni isaa afaan saba guddaa, afaan qabsaa'onni hedduun irratti wareegaman, afaan waraanni bilisummaa Oromoo gaaddisa Odaa jalatti barsiisaa ture. Afaan saba guddaa kanaa har'a namoonni sababa barumsa dhabuutiin ta'uu danda'a, sababa dhimma dhabuutiin ta'uu danda'a, sababa xiyyeeffannoo dhabuutiin ta'uu danda'a. Haala barbaadeen haa ta'u, karaa barbaadeenis haa ta'u, afaan keenya afaan saba guddaa afaan Oromoo kanarratti dabii hojjetamuu hin qabu jechuudha. Daba kana eeguudhaaf immoo jalqabaa ofii keenya barannee labata nu dudduuba jiru immoo barsiisuutu nurra jiraata waan ta'eedhaaf gara fuulduraatti afaan Ingiliffaa even pronunciation irraa kaasee speak gochuu, dubbachuu akkasumas listening dhaggeeffachuudhaan barreessuu yookaan writing dabalatee dhimma afaan Ingiliffaa irratti sirriitti gadi fageenyaan yeroo gara fuulduraatti barannu ni ta'a. Gara afaan warra Ingilizii yookaan immoo afaan warra Ingilaanditti utuu hin darbiin garuu jalqabii karaan garaagaraatti nama geessu Oromoon gaafa dubbatu balbala kee irraa kaa'aa jedhamtiire. So namni afaan isaa afaan Oromoo sirriitti barreessuu hin dandeenye, sirriitti dhaggeeffate wanta dhaggeeffate sana katabuu namni hin dandeenye afaan isaa bira darbee afaan isaa bira taree afaan biraa barachuun qaanessaa jechuudha. Kanaaf iyyuu guyyoota gara fuulduraatti jiran kana keessatti sirriitti xiyyeeffannoo guddaadhaan walii wajjin ilaalla jechuudha. Baay'ee serious taane garuu abdii isin kutachiisuu qabu jechuudha. Baay'ee barattootaafis akka ta'utti namoota immoo qubee afaan Oromoo kana sirriitti gadi fageenyaan barreessuuf kataboon isaanitti ulfaatu. Barreessuu gaafa jennu wanta hiika hin qabne tokko barreessuu ni danda'ama ta'a. Bakka itti gabaabbatutti dheeressanii, bakka itti dheeratutti immoo gabaabsanii, bakka itti qubee laafaan galuu qabutti jabeessanii, bakka itti jabaachuun sirra irra turetti immoo laaffisanii barreessuun isheen kun egaa even yoo barreessuu dhiisan iyyuu baay'ee ture jechuudha. Kan kolfaa ta'urraa dhimmi kun dhimma salphaa fakkaata malee daba guddaa afaan keenya irratti hojjetamaa jirudha waan ta'eedhaaf sirriitti wantoota kana namoonni barachuu barbaadan egaa ofii keessanii fuula channel YouTube keenya Odaa Academy subscribe erga gootanii booda namoota biraa akka dhaqqabuudhaafis immoo share, like, comment gochuudhaan yaadaaf miira keessan nuun gahuudhaan nus faayidaa YouTube irraa argachuu qabnu kana akka argannutti isinis tumsi keessan nu wajjiniin ta'utu irra jiraata jechuudha. Gara fuulduraatti viidiyoo jalqabaa afaan keenya barnoota haala gaarii hawwataatiin qabadhee waan hin dhiyaadhuuf egaa toora irratti nu eegaan dhaamsaa keenya dhaamsaa chaanalii guddicha Odaa Academy gaaddisa barattoota Oromoof gaaddisa warroota afaan kana barachuu barbaadanii kan ta'e dhaamsa keenyadha jechuudha. So yoo Waaqayyo nu gargaare fuula keenya dura guyyoota jiran kana keessa ji'oota jiran kana keessa barnoota kanarraa wanta hedduu akkasiin barattaniidhaaf Odaa Academyidhaaf akkasiin wanta abdii qabu kana argattanii akkasuma Odaa Academy akkasiin boonsitan abdii guddaan qabaa. Ammasitti nagaan Waaqayyoo bakka jirtanitti hunduma keessan wajjiniin haa ta'u nagaan tura.